Yala. Miliyoona 30 eenyuti fudhadhu akkaawuntii xiyyaa hin beeku ates waas hin beeku ani fudhadhu atummaan miliyoona 30 jecha hirriba na kaa'e. Mame. Yes, boss. Ome. Boss, maalati? Gurbaan miliyoona 30 na keessa. Miliyoona 30 reefu atumaa fudhadhu jechuutti yoo ta'u. Eenyuun hin jiru? Ani beekne silkii isa dawwalamu ture miliyoona 30 fudhadhu jettee lolu jirta. Miliyoona 30 jecha ergi waan hafaaf ta'e jechuun jirta reefu. Akkaan jee yaadadhu bara. Ayyee dubbata naa sirreessa. Ayyee boot. Mame. Kotume. Maalati boss? Amma halkaniimi eebeetiin rafa xiqqoo waan hojjetamuu qabu yoo jiraate hojjedhu. Wayi boss, qalbii dhabdee jirta. Mana akamaa dheettee filaala qabda. Bara ammaan tana guyyaadha. Ayi, tujjaarri qalbiin qabedha. Akkam naan jetta waati? Hiriyaadha si fakkaate? Qalbiin qabdu naan jettaana? Si hojii haasawee hojii hunda si kanninaan hiriyaa ta'e na seeteeti? Deem hara hojii na amma. Ayyee boss dhiifama. Mucaan kun dhugaa baanuu dhabu bara. Hayi. Ajaa'iba. Mee qo'i. Dubbiin isaa tun dhugaa ta'uu hin dabdu. Dhugaadha. Itti fayyadamuun qaba waan kana. Awoo maame. Wanni inni jee kun dhugaa ta'uu hin dhabu. Maame. Kootu koo. Wanti ati jette kun dhugaa ta'uu hin dhabu beektaa? Ayyee. Akkam si fakkaata ganda kana yoon hin xarageef jira? Dhugaa keeti boss, ganda hanga kana kaasuu qabda. Si'ii siiti aanuun galgala gisee naaf dhaabbadhu. Sagalee nama rabbisu sagalee hedduu jira. Kanaafuu ka'uu qaban. Amma kanees hin jiru. Dhugaa wanni ati jette kun waa irraanfachuu heddummeessee beektaa? Amma miliyoona 30 reefuutus ganaa yoo sirreesse malee waan hin yaadanneef nama waan yaadachiisu mana kana keessatti nama lama naafitta. Taatee boss. Mindaa isaanii atummaan itti hime waa hunda narraa fiti naafiti kottu. Akkam jette? Tole. Ammumaan barbaade. Tole boss, ajaja fudhadheetiin jira. Deemu.
Jool. Kam ijoollee nagaami? Fayyaa qabdanii? Dhakaa kanarra iddoo teessamee hojii takkaan isinuu makaa hojii bareedduu maallaqa bareedee isinii kaafala. Tujjaara ajaa'iba tokko biraan isin keessa mukaa saame. Guyyuu gisee akka teessaa kana na yaachifsanii beektaa? Mukaa saa. Dhuftanii? Haa amma dhagee. Maameen isiniif himemi? Ati waan mana kana keessa jira hunda jireenya kiyya mana keessaatiin wal qabatee waan hunda na yaadachiifta. Sababni waa hedduun irraanfachuu jira. Akkuma dhageessanii jirtan tujjaarri qalbiin qabu jaanimi. Waan hedduun irraanfachuu jira. Kanaaf jecha ati waan mana keessaa hunda na yaadachiifta. Ati ammoo waan hojii wal qabataa hunda na yaadachiifta. Akkaawuntii kiyya siifin hima seef godhatta. Zaa barbaachisetti nama barbaachiseef ni kennita. Paaswordiidhaas siifin hima atiif. Paaswordiin kiyya 20. Ati immoo waan mana keessaa. Kanaaf har'arraa jalqabee gara hojii ammuma seenuu dandeessan mindaa keessan maammee wajjin haasawaa. Naaf fakkaataa I think 40 isiniif godha. Boss, obboleessa kiyya tokkos ni jira fidu. Tasanii yaadinni fiddaa deema. Ati sababa kiyyaan yoonaan xiqqa fakkaata. Maali kana waa irraa faccuu? Awwa tujjaarummaan ilma kana akkana nama gooti. Tujjaarummaa maali? Jazbummaa nuti. Awwa tujjaarummaa akkanaa jira. Bakka irraa fayyadamuu qabna aboo kan. Egaa akka dila kana dhabe irraa fayyadamuu qabna. Kaayyoo kiyya milkeessuuf kun dirqama. Boss, karam dinta. Hara hojiitiin deema boo. Huccuun uffanne bar boss. Awwaalaan meeqan bitan?